Kabajamoo hordoftoota keenya akkam jirtu? Yeroo darbee paartii keemistirii kutaa 9ffaa chapter 4 paartii 1 isinii dhiyeessinee turre. Paartii 2 qabannee akka isinii dhiyaannu immoo waadaa isiniif seennee turre. Har'as waadaa keenya kabajuun paartii 2 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Wantoota paartii 1 keessatti barannee yaadattu waa'ee predictability akkasumallee waa'ee triadii Doberner's triadii Mendeleevii kana barannee turre. Isa kana yaadattu. Har'as paartii 2 isaa itti isiniif fufnaa. Asumaan wanti nuti isin yaadachiifnu exersaayisii kitaaba kanarra jiran telegiraamii keenya jalatti hojjetamanii isinii waan jiraniif achi jala telegiraamii addanarratti argattan yuutuubii kana jalatti description jalatti kan argattaniin seentanii linkii isaatiin seentanii exersaayisii hojjetamaa isaa argachuu akka dandeessan isiniin jennaan. Har'a kallattumaan chapter 4 paartii 2 kan qabannee dhufne kallattiimaan gara barumsa keenyaatti yoo seenne gaariidha. The modern predictable. Inni kun predictable inni kun modern predictable isa jennu sanadha. Gabaabumatti modern predictable bifa kana qaba. Kunoo bifa isa kana jechuudha. Asitti akkuma isin ilaaltan kunoo bifa dubbisuuf namaa salphatuun predictable kun amaloota isaanii bifa ittiin baruu dandeessaniin salphatee kaa'amee jira. Inni kun kunoo main group isa jennu warra kana warra A ta'an kana asii warra jalqabarra jiran kana lamman gama kanatti gaafa ceetan immoo warra gama kanarra jiran A warra qaban jechuudha. Walumaa galatti A warra qaban jechuu dandeenya. Kan main group warreen ittiin jennu asii kunoo warra kanadha. Gama kanatti immoo ceetanii asii kaatanii akkas gaafa deemtan jechuudha. Main group warri jennuun warra kanadha. Transition metal warra jennu immoo kunoo akkas gaafa dhuftan asiin kunoo warra kana gidduu warra jiran jechuudha. Amma kana akkas kana qabatee as gidduu warra jiran inner transition metal warri yookiin immoo F block warri jennu immoo warra kana warra gadii kana jechuudha. Walumaa galatti seeqalloo jala jirtu kana jechuudha. Warri kun inner transition metals warra jennudha. Predictable kanarraa wantoonni nu argannu wantoota baay'ee predictable kanarraa argachuu dandeenya. Walumaa galatti waa'een predictable yeroo darbee saasofneerra. The periodic law waan jedhu ilaallee turre. According to the modern periodic law, the physical and the chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. Akkuma dhangadda isiniin jedhe modern predictable keessatti atomic number irratti hundoofneeti. Isa kaan keessatti garuu Mendeleevii keessatti, Dobernerii keessatti, Octavii keessatti illee mass number isaan irratti hundoofne ture. Modern predictable irratti garuu atomic number isaan irratti hundoofnedha kan elementoota qoqqoonnu. The long form of predictable based upon the modern predictable law is depicted in figure 0.3 ni isin jedhe. Kunoo fiigariin amma isin irratti agarsiise isa kana irratti hundooftanii jechuudha. Ilaaluu dandeessu. Groups and periods. Many different forms of the predictable have been published since Mendeleev's time. Today, the long form of the predictable, which is called the modern predictable, is commonly in use. It is based on the modern periodic law. In the modern predictable, elements are arranged in periods and groups. As keessatti wantoota lama argina. Period waan jennuu fi groups wanta jennu tokko laalla. Groups warreen jennu tokkoon ilaallume. Periods fi groups isa jennu kana tokkoon ilaallu. Periods horizontal rows warreen jennu akkuma dhangadda isin jedhe warreen horizontal row ta'anii jiran periods warreen jennudha. Elements in a period are arranged in increasing order of their atomic numbers. Atomic number isaanii akkuma increase ta'aa deemuun isaan arrange ta'aa deemu jechuudha periodin. Left to right dhaan left to right gara bitaarraa gara mirgaattidha kan nuun arrange goonu. There are 7 periods in modern periodic table and each period is represented by an Arabic numeral. 1, 2, 3 majannees madeemnu kanaan represent goonaa jechuudha. Elements in the same period have the same number of shells. Fakkeenyaaf soodiyamidha jennu kanaani. Soodiyamiin kun
niwukileesii keessatti argamti. Kun akka sheelii ta'etti fudhadha. Elementoonni garee tokko keessatti argaman, elementoonni peredii tokko keessatti argaman sheelii wal fakkaataa qabu jechuudha. Sheelii wal fakkaataa gaafa jennu 1, 2, 3 sadii qabachuudha. Peredii sadaffaa keessatti kanneen argaman sheelii 3 duwwaa qabachuudha. Elektirooniin asumarra naanna'anii wal caalu malee peredii wal fakkaataa keessatti warreen argaman sheelii wal fakkaataa qabu nu jennu isa kanadha jechuudha. Isa kanadha. Inni itti aanu pairs 1, 2 and 3 are called short pairs. Isa kana isin dubbisa. Electron configuration. Electron configuration inni jennu kun arrangementii jechuudha. Arrangementii kan jennudha malee waan biraan qabu. The arrangement of electrons in atom is known as the electron configuration of the atom. Because of the different elements have different numbers of electrons, a distinct electronic configuration exists for the atoms of each element. Atomiin tokko electron configuration mataa isaa qaba. Akkuma ashaaraa jennu. Ashaaraa fakkeenyaaf kan quba keenya kan nama kan biraa wajjin akkuma waliin fakkaanne electron configuration atomii tokko kan isa biraa wajjin tasa wal fakkaachuu hin danda'u. Tasa wal fakkaachuu hin danda'u jechuudha. The quantum mechanical model is designed by the following notation: a coefficient which shows the main energy level, letter that denotes the number, the sub-level that an electron occupies, and the subscript that shows the number of electrons in that particular sub-level. Akkuma asirraa hubattanii kunoo ishee kan argaa jirtu waan S2 jennee dubbifna kana gaafa dubbifnu waan S2 jennee dubbifna. Waan isheen jettu kun main energy sub-level waan isheen jettu kun S isheen jettu kun immoo sub-level. Elementiin kun get predictable irraa gara kamitti argama ishee jettu. S bilookiidha moo D bilookiidha moo P bilookiidha moo F bilookiidha ishee jettu nutti hima jechuudha. 2 isheen jettu kun immoo number of electronidha. Valence electron nutti agarsiifti. Walumaa galatti karaa salphaa ta'een akkasittiin hubachuu dandeessu. Waan S2 keessatti isheen jalqabarra jirtu kun energy level yookiin immoo peredii illee nutti himuu dandeessi. S isheen jettu kun garamitti argama predictable irraa. S bilookiidha moo bilookii inni irratti argamu sana nutti himti. 2 isheen jettu kun immoo number of electron nutti himti jechuudha. Sub level isheen jennu kun S ishee jennu jechuudha. Elements in a given group have the same number of outermost shell electrons. Adifama groupiidha. Group kan jennu immoo vertical column jechuudha. Groupiin 18tu jira. Main warri ta'an yookiin A warri ta'an 8dha. B warri ta'an immoo 10dha. Walumatti 18 jechuudha. Walitti groupii 18tu jira. Groups are the vertical columns of elements in the periodic table. There are 80 columns or groups in the modern periodic table. Elements in a given group have the same number of outermost shell electrons. Amma yeroo waa'ee peredii haasofnutti elements in a given group have the same number of shells jenne. Groupii keessatti waa'ee groupii gaafa haasofnu immoo elements in a given group or in the same group have the same number of outermost shell electrons. Valence electron wal fakkaataa qabu warreen groupii wal fakkaataa keessa jiran valence electron wal fakkaataa qabu jenna jechuudha. Elements in the same group have similar chemical properties. Akkasumallee chemical properties isaaniillee wal fakkaata. Kanneen groupii tokko keessatti argaman. Peredii keessatti gaafa laallu properties isaanii peredii keessatti chemical properties isaanii wal fakkaatu. As keessatti garuu chemical properties isaaniillee wal fakkaata groupii keessatti. Kana adda baafattanii qabachuu qabdu. Electronic configuration of chlorine gaafa laallu fakkeenyaaf chlorine mass number 35 fi atomic number 17 qaba. Kana gaafa electronic configuration isaanii wajjin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 yookiin immoo 2, 8, 7 jennee kaa'uu dandeenya. The number of valence electrons of chlorine is 7. Means chlorine is found in group 7A. Valence electron isaanii groupii isaanii irraa argachuu dandeenya. Valence electron kana 7 gaafa ta'u groupii 7ffaa keessatti argama jechuu dandeenya. Yookiin immoo groupiin isaa nuu kennameennan groupii nuu kenname sana keessatti argama. Valence electron isaas amma groupii isaan wal qixxeedha jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Amma classification of the elements waan jedhu ilaalla. Elementoota kana S block element, P block, D block, F block jennee qoqqooduudhaaf maal nu barbaachisa?
electronic configuration isaanii barbaachisa. Electronic configuration isaanii erga goone booda balance electron isaanii barra. Balance electron isaanii erga barree booda immoo achirraa groupii argachuu dandeenya. Paradii argachuu dandeenya. Property isaanii illee waan baay'ee argachuu dandeenya. Kanaaf erga electronic configuration isaanii hojjennee booda S blockii dha jennee, P blockii dha jennee, D blockii, F blockii dha jennee kaa'uu dandeenya. S block jettu kana ilaalla. Kunoo ishee kana F block ishee jettu kana ilaalla. If the last electron enters into S orbital, the elements are called as S block elements. Yeroo electronic configuration isaanii hojjennu last electron enters into S orbital. Electron inni dhuma S orbitalidhaan dhuma yoo ta'e maal jenna? Elementiin sun S block elementidha jenna jechuudha. The general valence shell electronic configuration is given by NS1 up to 2. S block warri ta'an valence electron isaanii tokko yookiin lama ta'a. Inni garuu amma barbaadayyuu ta'uu danda'a. Tokko kaasee dheerachuu danda'a inni jechuudha. That means ishee as keessatti ammattuu keessa isheen jirtu kun gaafa dubbistan inner gas jechuudha. Inert gas jechuudha isheen kun ammattuu keessatti gaafa dubbiftan. S block irra warreen jiran yookiin alkaalii meetaalidha yookiin immoo alkaaliin earth meetaalidha. Waa'ee S blockii gaafa haasofnu gara predictability ni sinde. Kunoo warra kana lamman jechuudha. Kunoo warra kana lamman yookiin isa jalqabaa kana yookiin immoo isa lammaffaa kana waan S blockidha jennaa jechuudha. Warra jalqabarra jiran kana lamman. Alkaalii meetaal warreen jennu warra jalqabarra jiran kana, alkaalaayin earth metals warreen jennu immoo kunoo warra lammaffaarra jiran kana jechuudha. Walumaa galatti kana qabachuu dandeessu. P block elements kan jennu immoo if the last electron enters into the p orbital. Yeroo electronic configuration isaanii hojjennu last electroniin p keessatti yoo kufe yookiin immoo p dhaan yoo dhume P block dha jennaan. The elements are called as P block elements yoo akkas ta'e yoo electron isaanii gaafa hojjennu electronic configuration isaanii gaafa hojjennu P block dhaan dhuma ta'e P block dha jennaan jechuudha. General balance shell electronic configuration is NS2 NP1 up to 6. Balance electron isaanii immoo gaafa laaltan SC dhaa fi main energy shellin N irra jiruu fi S irra jiru wal qixxeedha jechuudha. NS2 NP1 up to 6. Valence electron isaanii 1 up to 6 irra jira jechuudha. Walumaa galatti amma 8tti qabaachuu danda'u. 2 irraa kaasee 3 irraa kaasee amma 8tti qabaachuu danda'u warreen P block irra jiran kun. Valence 2 irraa kaasee 3 irraa kaasee amma 8tti. Sorry 2 irraa tun taane 3 irraa kaasee amma 8tti qabaachuu danda'u. The P block elements are placed in group number 3A to 8A. Groupii sadaffaarraa kaasee amma groupii 8ffaa'eetti. Valence shell electrons for S block elements is equal to the number of electrons in the S orbital having the highest principal quantum number. Kan S gaafa laallu valence electron isaanii number of electron S orbital irra jiru wajjin wal qixxeedha. Garuu kan P block gaafa laallu garuu kan S valence electron outer electron S irra jiruu fi P irra jiru walitti daanee arganna. Valence shell electrons for P block elements are equal to the number of electrons in the S and the P orbitals having highest principal quantum number. S irra isa jiruu fi P irra isa jiru electron numberii walitti daanee arganna. Fakkeenyaaf 2S 2P5 yoo jenne balance electronic kan argachuudhaaf S irra 2 jira kunoo ishee kanaa fi P irra jirtu kana 5 walitti daanee meeqa qabachuudha 7 jechuudha. Kun kan eenyuti? Kan chloriniiti jechuudha. The total number of valence shell electrons is equal to this group number according to A and B convention. Total number of valence shell electrons is equal to this group number. Valence sun groupii dha wajjin wal qixxeedha. Suman sila isin jedhaa turedha. D block ilaalla. D block element is if the last electron enters into D orbitals, the elements are called
block elements except thorium. Thorium irraan kan hafe D block elements warra hin jennu yeroo electronic configuration isaanii hojjennu D blockidhaan yoo dhume D blockidha jennaani. General balance shell electronic configuration kunoo ishee kana qabachuu dandeessu. NS 0 N minus 1 D to 1 up to 10 kan jedhu kana qabachuu dandeessu. Total valence electron of D block element is equals to total number of electrons in the outermost shell of NS orbital and penultimate shell N minus 1 D orbitals. N minus 1 D dha fi NS orbital irra warra jiran walitti daanee arganna jechuudha. F block element immoo if the last electron of the element enters into F orbitals they are considered as F block elements. Walumaa galatti warreen SPDF jedhaman kana wanti isin gochuu qabdan isa dhumaa laaltu S blockidhaan dhuma yoo ta'e S dhaan dhuma yoo ta'e S blockidha. P dhaan dhuma yoo ta'e P blockidha. D dhaan dhuma yoo ta'e D blockidha. F dhaan dhuma yoo ta'e F blockidha jettanii qabachuu dandeessu. Inni itti aanu the representative elements warra jennudha. Representative elements warra jennu immoo Group 1A dha amma 7-8 warra jiran jechuudha. Periodic table gaafa bantan 1A dha kaasee amma 7-8 inert gaasiitu hin dabalatini jechuudha. Isaan kana representative element ittiin jenna. Isaan kun maqaa adda addaallee qabaachuu danda'u. Fakkeenyaaf group 1N alkali metalii, group 2 alkaline earth metals, group 3 boron family, group 4 carbon family, group 5 nitrogen family, group 6 oxygen family, group 7 halogen group jennee group 8 immoo noble gases jennee qoqqooduu dandeenya jechuudha. Isaan kana qabachuu dandeessu. The outer electron of an atom which are those involved in chemical bonding are often called the valence electron. Valence electron kanneen jedhamu yeroo electronic configuration wajjin outermost electron irra warreen jiran isaan kun maal jedhamu? Valence electron jennaan. Valence electron kun bondii keessatti illee kan qooda fudhatan amaloota property isaanillee kan ittiin beeknu, chemical property isaanillee kan ittiin beeknu, group meeqaffaa keessatti argaman kan ittiin beeknu nu fayyadu jechuudha. Having the same number of valence electrons accounts for similarities in chemical behavior among the elements within each of these groups. This observation holds true also for the halogens, the group 7 elements which have outer electron configuration of Ns2, Np5 and exhibit very similar properties. Valence electron wal fakkaataa warreen qaban property isaanillee wal fakkaata jechuudha. Major trends in the periodic table. Major trends in periodic table gaafa jennu pattern ittiin electronic keessatti fakkeenyaaf warreen akka ionization energy, atomic radius fi kanneen kana fakkaatan akkaataa isaanitti jijjiiraman immoo jechuudha. Periodic trends are patterns in elements on the periodic table. Warreen kun immoo warreen trends warreen ittiin jennu periodic trends warreen ittiin jennu electronegativity, ionization energy, electron affinity, atomic radius, metallic character. The existence of these trends is due to the similarity in atomic structure of the elements in their groups or pairs and because of the periodic nature of the elements. Sababin kana immoo similarity in atomic structure gaafa jennu structure in atomotaallee wal fakkaataa akka ta'utti warri kun wal duukaa jijjiiramaa deemu jechuudha. Wal duukaa fakkeenyaaf atomic radius yaa ilaallu. Atomic radius jechuun atomoonni lama wal bira jiraatanii raadiyesii lamaan isaanii lamaaf yoo distaansii raadiyesii isaanii lamaan gidduu jiru lamaaf yoo atomic radius arganna jechuudha. Within a group of elements we find that atomic radius increases with increasing atomic number. Within a group of elements we find that atomic radius increases with increasing atomic number. Atomic radius karaan ittiin argachuu dandeenyu akkuma nama isiniin jedhe element atomota lama wal bukkee gaafa keenyu raadiyesii atomota lamaan sana gidduu distaansii raadiyesii atomota lamaan sana gidduu jiru lamaaf irree arganna jechuudha. Distaansii niwukileesii atomota sana lamaan gidduu jiru lamaaf irree arganna jechuudha.
Atomic radiation immoo periodic table irraa gara mirgaarraa kaatanii gara bitaatti gaafa deebitan gara mirgaarraa kaatanii gara bitaatti gaafa deemtan atomic radiation dabalaa deema. Gara bitaa keessanirraa kaatanii periodic table irraa gara mirgaatti gaafa deemtan immoo xinnaataa deema jechuudha. Akkasumallee gara oliitii kaatanii gara gadiitti gaafa deemtan dabalaa deema jechuudha. Periodic table yoon isinitti agarsiise gaariidha. Periodic table kanarraa atomic radiation as gaafa deemtan atomic radiation qannasaa deema yookiin immoo xinnaataa deema. Gaafa immoo asirraa kaatanii akkas gara kanatti gadi deemtan dabalaa deema jechuudha. As gara kanarraa kaatanii as gaafa deemtan xinnaataa deema atomic radiation. Asii kaatanii gaafa gadi deemtan immoo dabalaa deema jechuudha. Ionization energy jechuun the quantity of energy that an isolated gaseous atom in ground electronic state must absorb to discharge an electron, resulting in a cation. Atomic ionization energy kan jennu energy atomii tokko elektiroonii gadhiisisuudhaaf nu barbaachisu jechuudha. Atomii gaseous stateedhaan jiru tokko elektiroonii inni qabu gadhiisisuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Enerjii nu barbaachisu sana jechuudha. Isaan ionization energy. Fakkeenyaaf hydrogeniin gaseous stateedhaan yeroo jirutti hydrogenii kana neutral atomii taate jirti. Neutralii kana elektiroonii tokko gadhiisifnee gara positive ioniitti jijjiiruudhaaf enerjiin nu barbaachisu kun maal jedhama? Ionization energy jechuudha. This energy is usually expressed in kilojoule per mole. Energy kana immoo kilojoule per mole dhaan ibsuu dandeenya. Ionization energy kun immoo periodic table fayyadamne akkuma ammaatti yoon isin ibse periodic table fayyadamne ionization energy gaafa isin gara kanarraa kaatanii gara mirgaa kana gara bitaa kanarraa kaatanii gara mirgaatti gaafa isin deemaa deemtan ionization energy baay'ee dabalaa deema. Ionization energy dabalaa deema. Asitti inni kun ionization energy isaa baay'ee xinnoodha. Hydrogenii kana gaafa fudhattan ionization energy isaa yookiin immoo beryllium kana gaafa fudhattan ionization energy isaa niyoonii wajjin, heliumii wajjin, fluorinii wajjin gaafa wal bira qabdan baay'ee wal gatu. Kan eenyu caala? Kan fluorinii fa'aa caala jechuudha. Kanaaf maaliifidha kunuma sababni isaa gaafa jettan addanatti highest electroniin as jiruu fi as jiru baay'ee wal gata. Outermost electron jechuudha. Outermost electron fluorinii baay'ee dheeraadha. Baay'ee guddaadha. Baay'eedha jechuudha. Gaafa baay'atu niwukilasii wajjiniin baay'ee wal harkisa. Niwukilasii wajjiniin wal harkisuun isaanii gaafa baay'atu immoo humni wal harkisa isaanii baay'ee gaafa guddatu gadhiisisuudhaaf humna baay'ee guddaa nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu gadhiisisuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Asitti garuu outermost electroniin xinnoodha waan taateef gadhiisisuudhaaf humna xinnoo tokko fayyadamnee gadhiisuu dandeenya. Kanaaf asii fi gaafa isin gara bitaa kanarraa kaatanii gara mirgaatti akkas deemtan ionization energy sababii kanaatiif dabalaa deema jechuudha. As gara asiitii kaatanii jalqaba kanarraa kaatanii akkas gara gadiitti gaafa deemtan immoo ionization energy xinnaataa deema jechuudha gaafa isin gad deemtan. Sababiin isaa kun maaliif? Yeroo sheeliin dabalaa deemu baay'inni sheelii dabalaa deemu niwukilasii irraa fagaataa deema jechuudha elektirooniin. Elektirooniin gaafa niwukilasii irraa fagaataa deemu immoo niwukilasii irraa fagaata jechuun salphaamatti gadhiisisuu dandeenya. Fakkeenyaaf asii kan liitiyemii yoo fudhattanii fi kan FR jettu kanaa yoo fudhattan liitiyemiin baay'ee niwukilaasiitti dhiyaattee jirti outermost electroniinsi. Kan FR garuu baay'ee niwukilasii irraa fagaatee jira. Niwukilasii irraa fagaatee yeroo jirutti achumaan fagooma ishee irra jirtu sanarraa dhoofnee baasuu dandeenya. Liitiyemiin garuu itti dhiyaattee niwukilaasiitti dhiyoo waan jirtuuf baay'ee wal harkisuun isaanii baay'ee wal harkisuu jechuudha. Niwukilaasiidhaa fi outermost electroniin chaarjii poziitiivii fi negatiivii wal faallaa waan qabaniif wal harkisuu walitti dhiyoo waan jiraataniif baay'ee wal harkisuu walitti baasuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafuu gaafa isin akkas gubbaa kanaa kaasatanii gadi deemtan ionization energy xinnaataa deema jechuudha.
Electron affinity kan jennu chemical bonding keessatti electron affinity defined as the change in energy in kilojoule per mole of a neutral atom in the gaseous phase when an electron is added to the atom to form a negative ion. Energy electron tokko gaafa neutral atomitti adda ta'u electron affinity energy arganna. Ionization energy immoo energy baafna jechuudha. Electron affinity yeroo elektirooniin tokko neutral atomitti dabalamte negative charge argannu jechuudha electron affinity jechuun. Ionization energy jechuun immoo energy elektiroonii gadhiisisuudhaaf nu barbaachisu jechuudha. Garaagarummaa ionization energy dhaaf electron affinity kanaan adda baafattanii beekuu qabdu. Ionization energy jechuun energy nuun elektiroonii atomii tokko elektiroonii gadhiisifnee positive charge argachuudhaaf nu barbaachisu jechuudha. Electron affinity jechuun immoo energy nuun argannu jechuudha. Yeroo kam? Yeroo elektirooniin tokko neutral atomitti dabalamte negative charge nuuf uumtu energy nuun argannu jechuudha. In other words, the neutral atoms likelihood of gaining an electron. Energy of an atom is defined when the atom loses or gains energy through chemical reaction. In that case, the loss of gain of electrons. Endothermic reaction jechuun inni kun waa releasing dhaa fi absorbing energy haasaa. Endothermic reaction fi exothermic reaction isa jennu waa releasing dhaa fi absorbing energy dha. A chemical reaction that releases energy is called an exothermic reaction. Energy release goona yoo ta'e exothermic reaction jechuudha. And a chemical reaction that absorbs energy is called an endothermic reaction. Energy from an exothermic reaction is negative. Thus energy is given a negative sign, whereas energy from an endothermic reaction is positive and energy is given a positive sign. Energy exothermic reaction argannu negative sign qaba. Energy immoo endothermic reaction argannu immoo positive energy qaba jedha. Sababni isaa immoo endothermic reaction keessatti energy fudhanne kanaaf positive taane, exothermic reaction keessatti immoo energy gadhiisne kanaaf negative taane jechuudha. Warreen kana theory kana dubbisuu qabdu. Exercise kana immoo akkuma sila isinitti Telegram channel keenya jala seentanii deebii isaanii argachuu akka dandeessan isiniin jenna. Electronegativity. Electronegativity maalidha kanneen jettanii gaafattan dhuguma gaaffii isinitti ta'uu danda'a. The tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons toward itself is known as electronegativity. Electronegativity gaafa jennu salphaadhumatti maal jechuudha? Dandeettii atomiin tokko elektiroonii gara isaatti harkisuudhaaf yookiin immoo gara isaatti fudhachuudhaaf qabu jechuudha. Dandeettii neutral atomiin tokko yookiin immoo charged atomiin illee ta'u elektiroonii gara isaatti paired electronii shared pair of electronii ofii isaatti harkisuudhaaf ofitti fudhachuudhaaf dandeettii inni qabu maal jenna? Electronegativity jechuudha. It is a dimensionless property because it is only a tendency. Kallattiin qabu kaldhabee warra jennu keessatti tokko jechuudha. As we move across a period from left to right, the nuclear charge increases and the atomic size decreases. Therefore, the value of electronegativity increases. Predictability gaafa deemtan predictability'dhaan yoo isin agarsiise electronegativity gara kanatti gaafa deemtan akkas gaafa deemtan hin dabala jechuudha. Electronegativity hin dabala. Asirraa kaatan immoo akkas gaafa deemtan immoo hin xinnaata. Akkas gaafa isin deemtan immoo asii gadi gaafa deemtan gadi bu'a jechuudha hin xinnaata. Amma gara kanatti yoon deebi'e increasing electron affinity electronegativity. Electronegativity gara bitaa kanarraa kaatanii gara kanatti gaafa deemtan hin dabala. Sababni isaa elektirooniin addana jirti. Elektirooniin as jirti. Baay'inni elektiroonii gama kanarra jira. Inni kun elektiroonii pure elektirooniidha. Sibiilonni as jiru waan ta'eef jechuudha. Sibiilonni as jiru. Elektirooniin baay'een sababa naannoo kanarra jiraniif elementoota naannoo kanaatu elektiroonii baay'ee qaba waan ta'eef dandeettii elektiroonii ofitti harkisuu guddaa qabu jechuudha. Kanaaf gaafa isin gara bitaa kanarraa kaatanii gara mirgaatti akkas deemtan hin dabala. Asitti immoo
outermost electron nucleus irraa gaafa isin asii gad deemtan outermost electron nucleus irraa fagaataa waan deemuuf dandeettiin electron ofitti harkisuu isaa baay'ee xinnoo ta'a gaafa isin asii gadi kanarraa achii gadi gaafa isin deemtan dandeettiin electron ofitti harkisuu isaa baay'ee xinnoo ta'a sababiin isaa sheeliidhaan guddachaa waan deemuuf sheeliidhaan guddachaa baay'achaa waan deemuuf immoo nucleus irraa fagaataa yeroo deemutti dandeettiin inni electron ofitti harkisuuf qabu baay'ee xinnaa ta'a. Kanadha jechuudha inni kun. Kanaaf waa'een elektiroonegatiiviti kanadha. Kabajamoo hordoftoota keenya yeroo nu chapter 4 wajjin hin qabnu isa kana ture. Waan tokko akkasiin irraa barattan abdii guddaa qabna. Isin jaallanna baay'ee isin kabajna chaanaalii keenya kana yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Hiriyoota keessan bira akka ga'uufis share akka gootan isiniin jenna.